All Sena, welcome, welcome, welcome. All Sena, all Sena. Kobe في الرئاسة all Sena قلتا. أو كابتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. welcome. بقنا قاعد نفتبه. نما دبا في لما جيسن. اوكي. لا بقى امتحان ترجع. ورحمة الله. أبا. وان كنا نقول إيه. Who can comment? Public. Okay, now everyone can comment. Namni hundi comment يقول عندي سنة ماتنا. اسمي بديت إنجر. يروح براكم ترى كان كابو. I don't know. سيتا بين بالليسة. أما نمني هندنو. خنا أبارو، خنا فارسو، خنا غورسو. comment يقولوا عندي سنين سنين جا ماتنا. أكم جرت النجاة فياد أي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو قبتي فنو لولا بنتي جرتي يرو اوبيديون تيجتي دراما غسلما تبچادا جرتي دراما غسلما تكمال قدن اوروميا خيستي بوني ويلكم اوروميا خيستي اوبيديون مقا او الف بافتي او مقا وبودا بافتي اماره فتي اچ ليتي امته ولو دقادا هجا خفلدا جتي رماسي ابي وجان أبيوماتو ماسي فنو هيلتشيسه ولتيرك أبيوماتو ماسي وبوسا هيلتشيسه أورومودا في أمارتيرك دراما أكنا خنات ديمو جربلين كيا أو بيلوتنا أكم دراتانا إيش دراسينا إيالو والجهة بيتر كبوت درية بيتر كبوت درية بيتر كبوت سودار بين كمان سودان مان كمان جراملي وامبرا تكلي يادن واتكلي فنو ده موسى فنو ده بقى ساني جرام مران فنو ده مو فنو ده مو مال بقى ساني بقى ساني مال نمني قريم فنو ده جا خون فنو ده جا أوربو ردون قرو فنو ده يت أورمون الدم فنو رتويت ولي شير قدا ولي دورسا أرى وعلم الرأي بدأ أجيتشا ولو ترى بتقلفتي يرو هنداه هجاء ماري رابوتن تالف أورمودا أمة أورمودا خن دركي الأمرني نانو برا خيس رب ليسو أمة أورمودا خأصون جالتين درك أمي نانون تيسن أوروميا ديني أو بدون أورومور رامورتي أمار أفكنت ميلا ربي جادا ميلا لا أو بدون وان فائدان كم نتو سلا أورومور أفيادني أمة أورومور أو جنجرات شور بعد دركي الآن أورومور رامور مخنا أورومور أو جوريد ديوسني أوروميد دبل سلا سيقله غرو أو بدون مالغوتي سياسات الفتشو تفكاتيتي أمته خيني أمته ولو يرو هنداوكا أماري جار رابو أكا أماري تتابتو هلا بنتفي كوين رايته لو يساعد أجرت ومنو لو قول شيء تسرباي قول it's not easy دينا قسميك الرا دينا أوبيدور را دينا أمار الرا دينا تيبل في الرا خدافي جبينيا ججبي تينيات ندبتشو وربادا الردبي ماسي كيك ماين كبا ورا تاء وبو قيقوف أمسانك أواجد أسرائيل بتشود أديما نمت بشن قطع خاو شير قد أور سنتن ور سنتن سينا أنا بشن قطع مستر تيسو ويلكم نمت بشن إنجا شير قد أور سنتن أكوتي بالما سنتي تأمل شير قوتنيتي خو إيه روافتني أوليتي قتيسني شير قدا فوزي أورمودا ويلكم
share nam bishanga dibba furtustani samaaltu singeen jettu namni booda dantaaf dhufee dhageeffata ustee firraa haasofte sa'aatii fixee deemtaan ani jettu booda isinuu dantaaf dhuftee dhageeffatan so an haaseetu dalagaan tiyya dhufee haasee poosti godhee biraa deemuudha ifi barbaaddanii caffeen arraan tana maal je caffeen dubbateetanii barbaaddanii google gootanii na dhuftan boodarra warri amman jirre anyhow fayyaa ta'aadhaa biyya keessaa wanni deemu ani khara injifannoodhaati yaa'u jirana fakkaatti kharaa opinion bitter kaabaatee jirti adeemsi keenya kharaa injifannoon na fakkaatti namni nama keenya hedduu waan fageessee laalleef akka biyyisan short memory waan taaneef namni keenya dafeet qalbii cabaa dafee gammadaa fageessee yaaduun dandahu garuu yoo gaf fageessine laalle oromoon ammaan tana yeroo duraatiif karaa injifannoodhaa deemu jirti woboon injifachaadhaa jirti akkuma nama dura jee seenaa qabsoo oromoodhaa keessatti waraanni bilisummaa oromoodhaa hanga ammaa kana takka jabaatee hin beeku waraanni bilisummaa oromoo takkaa lafa tuulamaa keessa seenee hin beeku lafa tuulamaa keessa seeneetiin maan tana walakkaadhaa walakkaa qaba finfinneerraa raadeessi maayila dhibbaa maayil shantamitti marsee taa'utti jira jechuudha sanuu bakka diinaa waliin bo'an hunda injifannoodhaan galaadha takkaa waraana bilisummaa oromoodhaa kamoo midhageessanii kanuma abiy irraaboo kan shimallis irraaboo malee isaanii dheeysu gartanii tanaas hangaasaa keenya ragaa dhabee fayyaa ta'u hangaasaan keenya ambar paarlaamaa keessaan jira isintu baqachuu jira malee wobootamtu isin baqachaadhaa jira guyyarraa isin aduu jiranii guyyarraa baqachaa jirtanii hangaasaan banna magaaliidha hangaasaan akkatti olbee ragaa irratti nuu bahee jabeenya woboodhaa himee jechuudha namni beekadhaa miseensa paarlaamaadhaa wani takkitti negatiiv dubbate hanga irraan tanaa sheenaan qaba jegartee woboo akka harargeen seenne godhuu hiyyaaf harargee keessatti woboo akka gadi dhaabbanne godhuu hiyyaaf sheenaan qabaa jegartee seenlee ceephuu buufatee jira jechuudha ceephuu buufatee jira anyhow waraanni bilisummaa oromoodhaa jara keenya jabaachaa deemu jira ani sagaleen tiyya waraanaaf akka jabaatiin barbaada akka oromoon hidhattuun barbaada akka oromoon humnataatuun barbaada oromoon yoo jabaattee diina moote malee bilisummaan hin jirtu tana biraa deema kadhaadhaa fi jilbiifattee kadhachaa ooltuus sujuuddee fi kadhachaa ooltuus faarsaa ooltuus oromoon hanga humnan tahinitti hanga diina isii moohee isii cabsitee irra aantee biyya fiin qabatetti Itoophiyaa taatus ani Itoophiyaa rakkoon qabu Itoophiyaa yoo oromoon qabatte rakkoo irraan qabu Oromiyaan bilisummaa naaf gammachuu karaa lachuu garuu karaa lachuttu oromoon hidhattee diina isii cabsitee anis humna jettee garsiisuu qabdi yoo kas taate qofa oromoon akka sabatti kabajamtee የኦሮሞ ህዝብ ኩሩ የኦሮሞ ህዝብ ጀግና የኦሮሞ ህዝብ ይሱን የኦሮሞ ሞቲቭ አማን ተናው ጃማ ጅርት ኤኙን ወራኑ ኸኝ ኸናኔ ካበጃኑ ጎደባዳ ጅርት ጃለኑ ጅቢኑ ወራና ኸነ ሞርሙስ ወረ ደገሩስ ወረ ጭናዳበቱስ ወረ ጭናዳበነስ ካበጃን ኢሳኑ መኸናቱ አዱሬን ማከቦንቲ ጀናን ኤይሱ መሲቱ ሌንጫ ቀይረንሳል ነው ቀይረንሳ جرو مخناتو جالنو جبنوس خبجا نوتي قد آجر جرو خوني sometimes ol kaafne sadarkaa isaan irra jiran cimin isaan diina garsaa jiran kan akkaataa isaan itti diina rooraasaadhaa jiran kan ol qabnee dubbachuu qabna ol qabnee faarsuu qabna ol qabnee ittiin dhaadachuu qabna diinni gaafa humniti oromoodhaa jabaatte oromoon hidhattee diina cabsuu eegalte diinni abaarsaa nuti heddummaata nuti qeessuudhaaf hamilee nu cabsuudhaaf gaallame waa gaallu faayidaan qaban dura fiigan qawween qaban qawwee caccabtuudhaan deeman gaara keessa babbaqachaadhaa deeman dhokatanii maal balleessan kana hunda kan jedhan isaan hamileen teenya ka gabbuutu idaa nuti waa ummata moohatuu miti nuti ummata lola beekuu miti nuti ummata jeeyinaa miti bara 30 tigreedhaan nu bite amata 150 ummata khalloofatee deemu kanaatu nu bite by the way ana manin qaanfadha kajechuun nin qaanfadha anamma amaaraatu oromoo gabroomsee jechuun nin qaanfadha takkan amaara takkan gabroomsee beeku oromoodhaatu oromoo gabroomse oromoodhaatu sobamee oromoodhaatu bitamee akkuma ammaan tanaa kan
akkuma abiyyi fi shimalis kana fatti Oromoon abbaan garaa bitamtee waa dura qabanii Oromotti erganii Oromoodhaatu Oromoo cabse malee Amaarri takkaa Oromoo cabsee hin beeku Amaarri takkaa Oromoo injifatee hin beeku Tigreenis Oromoo mootee hin beektu maaliif abbaa duulaa fa'aa dhufeenii biraanuu juulaa fa'aa dhufeenii bar isaanumaa dura deemee qa'ee teenya keessa garsiisee nu waliin dhawaadhaa nu waliin cabsaadhaa nu bitan malee ani alagaadhaatu Oromoo gabroomsi tasuman jiru duraan dogoggora guddaa keessaan ture dogoggora guddaa keessaan ture naftanyaatu nu cabsee naftanyaa nu bitee gabrummaa Amaaraa waanjoo gabrummaa Amaaraa firraa buqqifne jedhan dur dhaadannoon teenya waanjoo gabrummaa dhaange firraa buufnutti maarree hanga firraa darbii teen that was wrong Oromoodhaatu Oromoon dammaqin Oromoo gowwaa Oromoo garaadhaaf bultu Oromoo qochumaa malee waan biraa dabarsee yaadneetu Oromoo cabse gaafa Miniliikis gaafa Haile Sillaaseetis gaafa Dargiitis gaafa Mallasiis gaafa Haile Maariyaamis gaafa Abiy Ahmedis Oromoo qochumaadhaa bultuutu warra garaa jecha nama fiijeesuutu ummata Oromoodhaa cabse malee Oromoo takkaa alagaan alaa seentee cabsitee hin beektu numa waliin cabsan gowwaa keenyaan nu cabsan so amma san irra aanneeti qeeroon dammayxee qeeroon kalee qalamaan TPLF ariite arra lakki afaan kalee TPLF dubbanneeniin bitamtoota keenya kanatti dubbachuudhaan hin mallee bitamtoonni afaan kalee TPLF kaafnisaniin hin galuu fi afaan isaan beekaniin dubbifteetti ijoolleen baratte yuunivarsiitii bakka hojii gadhiiftee gaara galtee arraan tana geez waraanni bilisummaa Oromoodhaa yoo amma yoo xiqqaatte over 300,000 kum dhibba sadii oliitu Oromiyaa keessaa diina rosaa jedhama nuti dhageenyu waan dur sammuu keessatti riphee lolaan cibirraan tokko cibirraan lama sammuu keessa nu galeef akkasii yaan garuu over 300,000 kum dhibba sadii oliitu lafa tuulamaa Finfinneen naanneessee Booranaa fi Guji Wallagga keessa Arsii keessa waraanni jiru waraana xiqqaadhaa miti arrakka bakka bu'aatti dubbadhaanii hoonaa godha akka bakka bu'aa wobattiin dubbachuu jira maaltu si galchee karaa hin jenne jarri hooggantoonni waraanaa garuu arra isaan firaa dubbachuu hin beekan isaan ni cabsanii miti isaan bakka bu'eetiin akka isaanii dubbachuu barbaadu cimina sadarkaa irra jiran wanni diinni keenya girgiraawaa jiruuf wanni diinni keenya roora'aa jiruuf wanni paarlaamaan Abiy addaan dhoohee Oneg hullum boota ነው ያለው Oneg እዚህም አለ Oneg እኛ ውስጥ አለ Oneg እዛ አለ ሆነ ጀዲፍ ዱጉማኑ ኮንፊውዝ ተኔቲ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞዳ ሰደርካን እረጅል ሁዋን ሳን ተካ ይግኒን በይነ ባረክ ኸይ ዲኒ ኸኝ ኸሩ እንዳቱ ቢተምቶኒ ኸኛስ አቦቲን ቆቹማቲስ ዲኒ ኸኝ ኸስላኑ ጠብሱን አፍ ኑቃዲ በቴ ድሮ አለፋ ኸስ ፈኖ ዳሁን ጀማኒ ኦሊሌን ኸፈኖ ኦሊ osoo isaan yaadin humniti Oromoodhaa harkaa baate amma wani nu hafe maal jira kee dhageeffadhaa waan kana irraan deddeebi'a an qabsoo Wallagga keessaan finiintee Wallagga walakkaadhaa ol bilisoomsitee har'a oppidoo Wallagga seentu Abiy Ahmed osoo dee Wallagga dhaqu maaliif dila baala dhaqee qabadii keessa dhaabbatu kana Shimallis Abdiisaadhaa maa Wallagga dhayi Wallaggaas qaama Oromiyaadhaati lafa Oromoodhaati maaliif asirra arka maaliif Wallagga tarchin dhayin Abiy Ahmed maaliif jimma qeesaan dhayi leencaatu lafa san keessa jiraa jechuudha wanni baale dhaqee Arsii dhaqee Harargee boqqolloo keessa dhaabbatuuf maal leencaatu chinjirree jechuudha lafa leenci jiru waraabessi keessan deddeemu so Marroon faan achirraa jabaatan Harargee maali Oromiyaa dhihaa almost all guututti qabatanii diina keessaa baasanii bilisoomsanii jechuudha bakka takka malee magaalaa takka malee Oromiyaan kibbaa diinni keessatti nagaan ooleen bulu kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoodhaa dhuunfatee jiraa jechuudha warreen biraatiifin qeeqmaa qabu warreen teessanii Jaal Marroo koyettan Jaal Marroo
dachii wallaggaa dhale wallagga keessatti dhalate qa'ee beeku keessatti mukatti irkatee ummata isaa qeyroo wali qabee kabajaa itti godhee diinakka nagaan itti godhe ati Arsii keessa teessee marroo koo jettu marroo if keessaa dhalchuu yoon dandeenye teessee waywaachuun teessee iyyuun qoftiin bu'aa takkallee siin qabdu namni obboleeyyan waan gaarii irratti walitti hinaaf obboleeyyan waan gaarii hojjechuu irratti akkamittiin na caalaa kana hojjetaa akkamittiin isa biroo kutarratti obboleeyyan wal dorgoman ammaaltu na qabee maaliifin taa'eetu makaan faarsuu malee ifii kas tahuu dadhabee jettee mormuun badiin fiddu jabeenya akka ummanni keenya wallaggaa jabeenya akka qeyroo wallaggaa jabaattee kana qeyroo Arsii maaltu tahuu dhorke qeyroo Harargee maaltu tahuu dhorke qeyroo Jimmaa maaltu tahuu dhorke kana if gaafadhaa isin warri diiyaasporaa jirtaniis warri biyya keessa jirtaniis oromummaatu irraa irruudhamu goota if keessaa hin qabne moo maaltu goota akkasii if keessaa baaftanii diina akka isin keessan baane godhuu maaltu isin dhorke maaliif teessanii kabiraa faarsuu fi kabiraa komachuun maa feese dhiirti gara qabatteeti haatee hojjette as keessaa hin garre akka keessaa hin garre diinaan marsa kan jenne walla diini ba xayyaaraan dhawaadhaa jira meeshaa gurguddaa taankii qawtirgee xayyaaraan gubbarraa dhawaadhaa jira lafa tuulamaa lafa finfinnee jalaa diinni meeshaa gurguddaa tuubbaasii dhawaadhaa jira lafti garsiixuu baalee fi Harargeen faan yoo teessee chirraa Jaal Marroo koo ittee faarsaa ooltu Jaal Marroo ittee abaaraa ooltu namni ways lakkaa'uun jiru hanga ati yoo ati jabaattee haate dhagamaas qabda yoo ati jabaattee haate kabajaadhaas qabdaa jechuudha afaaniin iyyuun qofti waa takkasiif hin gootu kaan faarsuu yookaan kaan abaaruun teessee waaqeequun faayidaa takkallee siin qabdu daranuutu if kobalchiisu daranuu if xiqqeessu ani yoo if taatanii obboleessa keessanitti hinaaftanii isarra jabaattanii isinis imaama qabattaniin imaama jirtaniin diina firraa baasuudhaaf yoom lafaa haatan obboleeyyan kiyya warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan hayyoonni as gubbaa kan dhageeffattan asirratti hojjedhaa marroo faarsuu sirriidhaaf jechuu kiyyaa miti marroo faarsi garuu marroo dhihaan addeemaa jirtu atteessee abdattee diriirfattee yoo naa teesse ati waa takkallee godhaan jirtu qabsoo oromootiif gumaachaadhaan jirtu jechuudha nyaachuudhaaf rafuu malee waa takka namni faayidaa hin qabne nama faarsuufillee hin tolu namni faayidaa hin qabne nama qeequllee irraan toltu nama waa ibduu waa qabu nama waa dalagaa jirutu wahiis qeeqa wahiis faarsa santurraa bareeda garuu isin teesseeti raftanii bakka raftanii waa qeexan bakka raftanii waa faarsitan dhugaa kana isiin arra opinion piippiin cabxee jirti hin jirtu mootummaan Abiy hin jirtu it doesn't exist finfinnee keessaa gabbahuu hin dandeessu hulaan takkittiin isaan gabbaniin hulaa lama hulaa Harargeedhaatii fi hulaa Arsii qofa maaliif because of the weakness of these people iyyuu malee if jaaruu hin dandeenye humna tahuu hin dandeenye hulaan opinion keessa burraayu yeroo hunda hulaa Arsiitii fi hulaa Harargeedhaa qofa shawaa keessa gadin baatu opinion lubbuudha yoo ibidatti qabsiifte shawaa keessa gadin baatu Amborraa kiiloomeetira 5 deemtu yoo arra if hin jaarre boruus seenaan qabdu gootummaan ta'e takijibaati seenaan durumachaa turtees warra sanii dalagee dabalee ati hin hojjenne so where is your place yoo akkanumatti kaayyoo fuudhee na abboodhaa jettee mataa qottee jiraatte malee waan kana irraan deddeebiin dubbadhe dhifanaa godhaa garuu ni hadhooyti dhugaan jirtuus tanu irraan deddeebiin dubbadhe ni hadhooyti amma gaarii isitti fakkaattu garuu boru arguudhaaf teessa waan isiin dhuhan
teessee qabsoo karaa nagaa faarsuun teessee marroo achi faarsuun teessee kuni boruuf waan takkallee siif hin godhu kabajaa takkallee sitti hin godhu yeroon kaatee diina haleeluu irratti wal dorgomtu yeroon saa ammaan tan yoo kanan goon ayyaan laallattummaa kana faarsitee kana eebbisuun kaan xiqqeessee kaan ol kaasuun ayyaan laallattummaa asin dhuftus tiyyaa akkasii miti kay waan jinee dubbanu qabnu maantan maaliif nu duubaan duwwaan kalee gaafa ijoolleen dhiyaatu murteeffattee opinion hanga nama ID wallaggaa qabu ijoolleen shibalis jaar barnoota barachuu hin danda'u hojii mootummaa hojjechuu hin danda'u daldaluu hin danda'u ID mattaawoqiyaa wallaggaa qabaachuun akkasii wal ture barattoota yuunivarsiitii irraa ari'aniiti maqaa wallaggummaatiin ari'anii bakka qubatan dhaqanii dhabanii bakka itti galmaa'an dhabanii ijoolleen tun maal taate there is no choice gaara galan jechuudha eega bakka dhabne opinion keessa eega hojiirraa ari'an eega wallaggummaadhaaf lafa dhalootaatiif mana kireeffachuu hin dandeenye eega lafa dhalootaatiif barachuun dadhabne hanqanne filmaanni qabnu kabiraan jiru qawwee fuunee duunaadhaaf gaara galan murannoo tanaan kutu isaaniitu injifannoo arraan tan anis itti boonu isinis ittiin boontan kana wanni fide ijoollee garaa kutattee bakka dhabdee yaateetu arraan tana diina hirriiba dhoorkaadhaa jiraa jechuudha hanga xayyaaraan dhoon hanga oomisha isaan oomishan dhaqanii itti qabanii guban hanga namni loqoota san qabaachuu yookaanis ID naannoo san qabaachuudhaan nagaan makiinaa horee bobbahee galuu hin dandeenyetti gaaniiti arraan tana cichanii ol bahaadhaa jira jara kana fakkeenya godhuu lafaa ka'e jara kana fakkeenya godhuutii lafaa ka'e ifirra hin rafin diinni cabaadhaa jira woboon injifachaadhaa jira biitti diigamtu hin jirtu biitti diigamtu qabsoon teenya jara keenya what the goal of our struggle galiin qabsoo teenyaa maali Itoophiyaa bittinneessuudhaame akkasii waan qabsaa tureef bar Itoophiyaa bittinnooyte keessaa Oromiyaa ijaarraadhaame maayibsum kaayyoon galiin qabsoo Oromoodhaa bar biyya Oromoodhaa ijaaruudha biitti Oromoo sun kan ijaaramtu yooni Itoophiyaan bittinnooyte qofa Itoophiyaan kan bittinnooytu yoo ati humna qabaatte waraana qabaatte qofa of course osoo waraana qabaanne biitti akka gujiide sirra kuftiitii gaagama hedduutu nama keetti raasgaa qabeenya raasgaa kana qabadhaa joorfaan achi dhuga jan yoo osoo hidhannoon qabaan osoo humnan qabaan osoo waraana qabaanne biitti hawaasa taa'ee qotatu irratti yoo jiide daameejii hedduudhaatu raga garuu yoo hidhattee jiraat humna taatee jiraat qawwee harkaa qabaatte biyya bittinnooyte keessaa laaftutti biyyatee ijaaruu dandeessaa jechuudha waan kanaan nuyi keenya akka konfiis hin taane biyyaa diigamuu deemaa akkam taanaa akka Siiriyaatti taanaa hin taanu yoo qawween qabaanne Siiriyaadhaa miti Siiriyaa gad taana akka Daaraatti taana yoo qawween qabaanne yoo waraana qabaanne Siiriyaadhaa miti Siiriyaa gad dhukke taana yoo ammoo humna hidhatte tan Itoophiyaa bittinnooyte keessatti Oromiyaa ijaaruu dandeessu humna hidhatte yoo qabaanne Itoophiyaan bittinnooyte nuuf injifannoodha maaliif biyya teenya keessaa ijaaran Itoophiyaan bittinnooyte nuu gaariin maaliif Itoophiyaa bittinnooyte walitti deebifnee biyya goonee Oromoo harka keenyee deemuu hin dandeenyaa jechuudha Itoophiyaa bittinnaa'uudhaan bargina Itoophiyaan yes bittinnaa'uu qabdi yes bittinnaa'uu qabdi hay wannummaan bar gootan meeqa itti wareegaman itti dhuman maqaan Itoophiyaatiif Oromoo waa waliin hin deemne Oromoon Itoophiyaa tana bittinneessitee haaretti ijaaruu yookaan Itoophiyaa bittinneessitee biyya fi Oromiyaa keessaa uummachuudha kaayyummaa nu bara kuni waan irratti wal morminu irratti gaafii wal gaafannee mataa wal kutu takka illee hin qabdu kana
daa'imni Oromootis beekuu dhaqa. Manguddoon ta'e yooriin duraa beekaniiti karaa harti nu leenjisanii asirra nu kaanii dhiiga keenya kaayyoo irra dhumni tana galmaan nuugaa jedhanii nu dhaammatanii deeman. Kaayyoo san galmaan geenya. San godhuudhaaf waan kana deddeebi'ee dhaabuuf maali? San godhuudhaaf Itoophiyaan bittinnaa'uuf deemti. Yes, shakkiin hin jiru. TPLF lolee galuudhaaf deemti. Itoophiyaan bittinnaa'uudhaaf deeman amanaa. Biyya keessatti murnaan gareen hedduun hidhattee jirti. Itoophiyaa bittinnooyte keessatti if dandamachiisuudhaaf arraan tana hidhachuudha qabda yoo qawween qabaanne if dandamachiisuu qa'ee ta'e dandamachiisuu hin dandeessu. Itoophiyaa bittinnaa'uudhaaf deemti. Itoophiyaa bittinnooyte keessatti qa'ee ta'e eeggachuudhaaf yoo hidhannoon qabaanne ati miidhamaan irraa gadiisii jechuudha. Kanaafiin qa'ee hundaa marroo faarsuudhaa miti qa'ee hundaa ka'aatii hidhadhaa if qopheessaa. Qeeroon if jaaraa hidhadhaa. Just to survive. Just to survive. Yookaan survive hin gootu. Yookaan halaakamuudhaaf deemta. Gaagama deemu. Gaagama deemu. Joora Maamudis nuuf dhaamaadhaa jira. Uummata keenya gaagama deemu jira. Biitti bittinnaa'uudhaaf deemti. Inni biyya tana walitti haa qabnu jira. Lakkii biitti dhugaan. Baqqalaanis biitti diigamuudhaaf deemti. Halaaka guddaa deemu jira. Itoophiyaan bittinnoota kun nu miidhuun ooltu jedhan. Anis biitti bittinnaa'uudhaaf deemti. Biitti diigamuudhaaf deemti. Garuu biyya deemtu tana keessa sarvaayiv godhuudhaaf hidhannoo qabaachuu qabna. Hidhachuudha qabna. Yoon hidhanne biitti diigamnaan gaagamni hin hafu. Itoophiyaan bittinnaa'uu waan hafan qabna. Miidhaan waan hafan qabna yoo hidhanne malee. Yoo hidhanne malee there is no way we can survive. Walirra waan gaa jiru. Uummata sibiilii, uummata tiifattee, uummata qotee bularra waan gaa jiru laala. Silaa jarru kun qawwee qabaachuu baate daa'imni isaanii manatti nafu ni qaqqalama. Daa'imni isaanii manatti nafu. Uummata walloo wanni survive godhu jiruuf wanni dandamatee asafeef waan qawwee manaa qabuu fi asafee jechuudha. Silaa akka dhufaniin ilmoon daa'imni waloota akkamatti naftu jechuun ni ta'anii. Oromoo taatee afaan Oromoo dubbannaan hin haftu. Waan qawwee qabanii fi hangana survive godhaa jiran. Itti seenan. Naannoo biraa hundattuu waan kanaa ta'uudhaaf ta'a Oromoo. Waan addeemaa if duroodhaan gaarii. Itoophiyaan bittinnooyti akkam taanaa eessita hidhadhu. That's it. That's it. Hidhadhu. Daangaa kee eegi. Ooyiruu ta'e eeggadhu. Ilmaan kee eeggadhu. Gubbaan biyya ta'e eeggadhu. Oromoodhaa fi Oromoo idduttillee kabajaa qabaachuudhaaf hidhachuudha qabda. Anaa fi obboleessa iddoo kabajaan jiraachuudhaaf yoo hidhannoo hin qabaanne wasan si dabra. Warra irraan kan hidhannoo balafee tetteessu. Boodarra dhiiga bahuudhaaf teessa. Dhiiga bahuudhaaf teessa. Hidhadhu. Arsi lafaa kee. Teessee ilaaluunis. Teessee seenaa duriin dhaadachuu ilmaan waaqoo guutuu ilmaan nadhii gammadaa ilmaan guutamaa hawaasa jechuun faayidaa akkasiin qabdu. Harargee lafaa ka'e. Ilmaan jaarraa abbaa gadaa. Ilmaan ilmoo qilxuudhaa. Ilmaan buruustoo boruudhaa. Takka faayidaa isin qabdu. Takka. Isaan wanni jiru oppidoon hargeetuni. Abiyyi faarsan abiyyiin jaarraa abbaa gadaa keenya jedhini. Akkamitti siidaa jaarraa abbaa gadaa tokko jaaruu danda'an garuu. Waan ajaa'ibaa waan kana idaa yaada. Jarri galee abiyyi salaatee abiyyiif kiristaanumee abiyyiif maal ta'ee jaarraa abbaa gadaatu masaraa mootummaa jira jechuun kuni akkamitti siidaa jaarraa abbaa gadaa tokko jaaruu danda'an.
Ofiidoo argedha. Warri keessatti warri maqaa jaaraatiin dhaadatan rabbii jaala. Akkamitti abiyyiin jaarraa abbaa gadaadhaa jecha akkamitti high school tokko maqaa jaarraa abbaa gadaatiin banuu dadhabdan. High school tokko lafa harargeetti high school tokko jaarraa abbaa gadaa high school mana barumsa jaarraa abbaa gadaadhaa jettanii maqaa isaatiin moggaasu ofiidoon dilli kun ala kanaa galtanii. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Asiraatis niin qaanfadha qaaman irra ta'uudha. Niin qaanfadha. Namni dura qe'ee fi kabajaa godha. Dura goota fi kabajaa godha. Isin hambuma jala deemtee qochumaa keessan warri oopidiyoo keessi irtillee ijoolleen harargeedhaa warreen jaarraa abbaa gadaatiin dhaadatan ish qaanii salphina keessan. Shame on you. Shame on you. Silaan oopidiyoo ta'e the first thing I do eega maqaan nabadee bitamee diinaa ergame achu keessa silaa goota kanaa silaa aboo siidaa kana gaa maqaan nubadee isin galle nama kana nutillee nuguuni dhaadannuun abiyyilleen jaarraa abbaa gadaa jenna maaloo nun qaanesinaati siidaa tokko xiqqaa tokko nuu jaaraa garte waan isa fakkaataa akka nuu jaaraa asitti yookaa mana iskuulaa tokko maqaa isaatiin bannaati rabbii jaanu ayyamaa yaa goftoota keenya silaaban akkas jechuu qabdanii obboleessa maal taatan mee maaluma himattan obbidoo hargeetun bakka isin dagaate isa qochuma kana woma ganyattan woma dhuydan hanganuma. Shame on you. Shame. Sila jaarsi kun nama silaa seenaa qabu. Nama seenaa qabu. Sanuu maqaa isaa dhawtaniiti isallee hirriiba dhorkaadhaa jirtan. Gantuudhaan takkaa jaarraa abbaa gadaa ganee isaa diinaa barreeffa isaa galee bar awwaala dhabe. Bar jaarraa abbaa gadaadhaa reeffa isaati galee bar ooppidiyoon awwaala dhorkitee bakka inni itti na awwaalaa jisan dhabee qe'eessa galchanii awwaalan qotee bulaan keenya. Maallaqa nuu ala kana wal qabee boodara muraasaa nu gargaaree dhaqee yaman irraa fuudhee beekumsaan nama san fuudhee galchee wotaritti awwaale. Oopidiyoo gaas kadhannee dadhabne aboo jaarsi kun as dhaammate calanqotti na awwaalaa dhajee asitti awwaallaa didanii deemadhaan jedhanii wotaritti awwaalan goota keessan. Silaa irra namni harargeedhaa ka oopidiyoo keessa jiru silaa abbootii qochumaadhaa harree faayidaan qaban ta'uu baatanii silaa irra siidaa nama kanaa ol kaasanii ijaaraniif. Silaa irra yuunivarsiitiilee ta'uu baattu high school tokko silaa maqaa isaatiin maalii wotaritti hin taane silaa maqaa isaatiin ijaaruufiidhaa turre ture. Garuu maal goona gaa qochumaa warra gara nyaatee garaadhaan yaadu warra garaadhaaf jiraatuutu jaarraa abbaa gadaa jee Abiy Ahmad faarsaadhaa jira. Warra garaan isaanii hundinuu baarree hangana gaa baarreen garaa guu deeman hangana geessa akka dubartii baatii sagal garaa qabdu deeman. Ta dubartiitis garaan siidhaa achiga akka waan lakkuu afur garaa qabdu nyaattee akka waan lakkuu afur garaa qabdutti garaan siichiga qe'ee fi keessatti akkamitti abiyyiin jaarraa abbaa gadaa jettan isiniitu abii badiin qabu abii badii takkallee qabu badii takkallee harree silaa isinuma fe'atan waa midhaan irra fiitu zayituun irra fiitu biyyee irra fiitu harree numa fe'atti silaa isiniitu harree faayidaan qabne wadala dhufaa deemu. Mee garaagarummaan isinii fi harreedhaa maali? Harree baala dura kaanii fe'atanii deeman garaagarummaan isinii fi harreedhaa maali? أنهم أبي جرب بقى ده جورا جاي ربي جا والله الذي والله قامت كشمال لسي دقيتي السلام عليكم وعليكم السلام جرب بقى ده خير نادو في برش ولا لسي بالي شو لسي جرب بقى ده خير نادو في إيه وين جرب بقى ده وين قلت لك هذه نقدر نجيبين
goota osoo loluu osoo falmatuu dulloomee dulumti keessaa galchitee tarabbiitti dhuftee wareegama. Takka ana hangam beeku takka diinatti harka kenneen beeku jaarraa abbaa gadaadha. Gaafa Somaalitti kun harka kennee kun garaa jala kutu nama hidhamee ama shan hidhaa taa'ee daaraa tahee hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaara yaa hidhannoo zinnaara dhage nama kanaa kana oppidoon warri qochubaadhaa kun jaarraa abbaa gadaatu masaraa mootummaadhaan Huseen alhamdulillah hunoo jaarraa abbaa gadaadhaa dhufee jira Shimallisin harka dhawaame jaarraa abbaa gadaa keessaniin jaarraa abbaa gadaatu seenaa isaa beekaa Shimallis abi eessa jaarraa abbaa gadaadhaa beeka eessa beeka eessatti gaaf tokko harka geeqeeti abi barni qabsaa'ota qabsoo Oromoo keessatti maqaa abaa'otiin wareegame yaamsaati goota akka Bakar Waareedhaa kan qabsoo abaa'otii jecha wareegame jedha Abiyyi Ahmad Bakar Waareedhaa gaafa Amaara dhufu wareegame calaqotti Abiyyi Ahmad garuu daadduma jaarraatii fi ilmoota lafaa dhaafta awwa jara keenya ijoollee Harargeedhaa isinii OPDO Abiyyi fi Shimallis faarsu an isin dhageen an isin hin dhageen caffee irraamnis isin harreedha faayidaan qabdan harrilleen faayida qabdi harrillee walirra waa beekti walirra yaaddi nagaan bobbaatee nagaan mana fi galuu beekti harrilleen an ijoollee Harargee OPDO yaate wallaahi isin dhageen usaa afaan keessan qabadhaa dalagadhaa afaan keessan qabadhaati waan nyaattan nyaadhaa isinii as bahee Shimallisiin jaarraa abbaa gadaa jiru isinii as bahee Abiyyiin jaarraa abbaa gadaa jiru yoon isin dhage gaarii miti beekaati isin tudhimaan tana beekaati isin maddideen gaafa immoo walii dubbii tana irra deebitanii jettan gaariin ta'u dunaas seedaan isin faayidaan qabdan usaatii nyaadhaa garaa keessan guuttadhaa rafaadhaa kaa nama goota keessanitti maqaa godhuu hin dandahin qochumaa fi guutuu malee sheen siyaa'uun fedha farqaa tana garuu gaafatti deebitanii maqaa jaarraa abbaa gadaa dhooyte kanaa fi isitti sun ta'u ittiin deebinaadha naa wajjin turuu keessanii fayyaa ta'aadha warri boodara seentan haasoo haduraa dhageeffadhaadha Oromoon amma karaa tokkuma qabdi karaa injifannoo geessu tokkumaa jira amma Oromoo waraana bilisummaa Oromoodhaati rakkatus dhiphatus xurreensaa siqqallattus karaan bilisummatti nu geessuudhaaf deemu ammaan tan karaan itti dandamachuu dandeenyu karuma waraanaa kana qofa arra nu gulu baattus boru nu galti amma beekuu baannus guyyaan beeknu fagoon jira karaan bilisummatti nu geessu karuma tokko qofa karaan sun karuma jaarraa abbaa gadaa afaan harriiqan karaa elemoo qilxuufaan dura ol beenuu dhukaasan karaa nadhii gammadaa afaan irratti wareegaman karaa guutama hawaasfaatti dhabne karaa burissoo boruufaatti dhabne karaa gadaa caffeefaatti dhabne karaa kumsaa gadaafaatti dhabne dhageessu karaan bakkaan galmaan gahuudhaaf teenyu karuma kana qofa karaan biraa tokko illee jiru yeroodhaaf diinni waan keessa facaasee ni gogoon agartee hurin ta'u sanin ta'u marroon hattuudha marroon gaariidha maal garuu xurree elemoo qilxurraa eenyu jira marroo faadhaatu jira jaalannu jibbinu xurree nadhii gammadarra eenyu jira marroo dirbisaa faaturra jira dubbiin faraqaadha kalee qabsoo Oromoodhaa karaa bahaa fi kibba bahaa kanaa xiixaa turte arra dhihaa fi kibbarraa xiixaa jirti dubbiin faraqaadha garuu teenyee maa walayin kanumaanin isiniif goolabaa
فيديو خي إردي بقى لقي فتح أو ربودر سنتني يروق عليك بعد